achi geessu dhaabis fakkeenya mana ni beeyta bakka yoo kan beeytu ta'e dirqama nu geessu qabda santa waan namoo si too waalee naafsi keessaa tokko jiraata maal jenna dursi jira dhageeffadhu abiyyoo yaa wanni siif himu an sudaanam takkaan qabu dhageeffadhu na dursisu barbaanaan tireetii beeytii yookootu an lafan jira jechuudha maaliif an ilkeeran saqaadhaan sudaanam maaliif akka biraa jetti yaadii akka biraa fudhatu mirga qabda abiyyoo an takka dhimma irraa qoban qabu jechuun barbaada an osoo inni harka keessaa qabaadee viidiyoo san takka baanii waraaba ammallee sodaateetiif osoo hin taane wanni siin barbaadu viidiyoo tan yoo kan argitu ta'e an namni achi geesse anaa miti nama biraati nama dabalata barbaadaniitiin maktabarraa nama biraa geessinee ogaan ifi achi geessanuu namni sun achitti argee waa hundaa'uu akkasitti dubbatti maaliif ishiilleen miidiyaa irratti ni hordofti wal biyya ni beeytee jechuudha sababa saniitiin wal gaafatanii akkasii waa hundaa'uu itti himtee ansan waan hafa yaani gurra xiyaan dhageessi fi hime jechuudha malee ani achi ishii geessuuf awwaaluu naamini waan akkana kanaa keessa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan hordoftoota daawwattoota kiyya qaqqaalii jira jirtu egaa akkuma jirtanitti nageenyi keessan isin biraa jiraatu isin jecha araan tanas kan ol deebinee jira araan tanoo dhimma maal qabatee dhuftee yoo kan jedhan ta'e akkuma beekamu jechuudha viidiyoon kaleessa gadhiisee ture viidiyoo dhimma jadiitii fi kifaaya irratti jechuudha namni argitan jedhee yaada warri argina immoo deebisanii ilaaluu dandeessanii viidiyoo san an waan biraatiif osoo hin taane dhimma obboleessi keenya maal akka jiru hordoftoonni isaa awwaaqaa gartee warroonni isa hordoftan akkasuma jaalatamtoonni isaa warroottan gartee isa dinqisiifatan hedduutu akka yaaddoo jirtan ni beeka akkasuma keessa anillee waan kana waan hin quba qabuuf isaaf illee ergaa taatee jeetiin tarii yoo kan inni gartee hin dhagahin ta'e jeetiin viidiyoo san yaadee viidiyoo tokko waraabee sanna dhaabbatee jechuudha akkaataa namni itti yaadu garaagaraa inni akka biratti fudhachuu danda'a hangaruu dhimma biraa takka qabaadhee osoo hin taane waan biraatti fi viidiyoo kan waraabee tarii viidiyoo san isaaf illee yookaan waan kana information kan qabu qabni yoo kan ta'u ta'e keessa isaaf illee dabaati jeetiin viidiyoo san waraabee inni immoo viidiyoo san harkee tureeti akka biraatti fudhatee maal jechuu jira jechuudha sagaleen inni naaf qabeen jirti jaartii diyyaa siituu gartee yaani bakka dalagaa geessee siituu wanta godhesi ta'waalee baasii maal jeetiin aduursisuu barbaada jechuudha dhimma san irratti an dhimma jechuun amma kana keessa fakkeenyaaf quba qabaadhu isaanii osoo hin silaa gartee dhoo suuraa qabaadhee viidiyoo san akkana jee waraabee gadi dhiisu maaliif an dhimma dalagaa an dalaala osoo hin taane fakkeenyaaf namoota gartee takka takka hawalbeen hintu jira achirraa ogaanii fi aramni isaan bira dhufee nama barbaade nu dawwalanii akkana kana bakka aramni wasiin mukaa raawwatee nu fidaa minaa min jaanii akkasitti namni takka takka achuu dhageessinaaf san akka tasaa ta'ee namni achi geessu suni bakka gartee ishiin jirtu san achi jiran jechuudha akkasitti information ishii dhanaaf hin ta'e sun sigalee ammoo achi geessuudhaafis fakkeenya mana ni beeyta bakka yoo kan beeytu ta'e dirqama nu geessuu qabda santa waan namoo si too waalee naafsi keessaa tokko jiraata maal jenna dursi jira dhageeffadhu abiyyoo yaa wanni siif himu an sudaanam takkaan qabu dhageeffadhu na dursisuu barbaanaan tireetii beeytii yookootu an lafan jira jechuudha maaliif an ilkeeran saqaadhaan sudaana maal akkan qabu sigalee ammoo an dhimma biraatii fi jaarsi dandee maaltu na galchan isin jidduun sigalee bas an hordoftoota fi namoota hedduu tokko fakkaaka yaaddoo jiru jira namoota kanaaf gartee ibsuu barbaadeetiin viidiyoo san gadhiise dhaga faratti akka carraa ta'ee walitti dhufneen fakkeenyaaf sababa micoo saniitiin anillee bakka hin jirtu dhagee hatta innillee yoo qaban qabaanne ta'e viidiyoon tun isaaf illee bakka agartee hanga tokko informationaa taatii jeetiin jechuu viidiyoo san gadhiisee ammoo wanti inni jechaa jiru dhaga faratti kanummaan dalagaa geessee usii bakka akkanaan jaartii geessee dalagaa geessee yoo kan finne ta'e maal jeetii waa hedduu takka haasa'u jira hordoftoota daawwattoota ta'e viidiyoo tan isinillee asumaanu dhagaan isin jaa maaliif kana keessa ta'an badii takkan qabu maaliif keessa tarii achi yoo kan hin geessu ta'e isa kan achi beeksisan kan hin geessu ta'e yoo isin achi deemuu fedhan qabaanne yoo kan isaan jechuudha fakkeenyaaf bakka dalagaa arabaatiin kan yaa'ii walii godhan ta'e sababa eenyuutu haa sababa kiyyaate jechuudha san waan ta'eef an osoo wanni feete siigalee mushuu karaa barbaadan yoo dhufan achi geessuudhaaf takka faratti hojii namaa balleessuu gaati lama faratti immoo inni jaartii isaati waan ta'eef araarfatee akka danda'u karaa danda'uun galfachuu danda'a an sanii achiin isin geessu achi isin geessu siigalee jaartii danda'e immoo an dalagaa namni geessee nama biraati an nama biraatiin achi geessee akkasitti sababa gartee namsan wal arguutiin namni san daan dhagee malee dhimma takka irraa quban qabu siigalee barbaachisaa ta'an ammoo dhimma biraa hanqana irratti yoo kan kufne ta'e yoo shakkii biraa qabaattee dirree adii wayitii karaa guutuu yookootu bakkaan jiru bilbila naata walii yookaan immoo bilbila kee jalatti siifin erga koontii jalatti siifin erga bilbila keeyaa wasaap yookootu bakkaan jiru siifin wasafaa ni dhufta jechuudha maaliif an danda'a namaati isin qabu an namta akka sodaa namaati isin qabu siigalee kanan jechuu barbaadaa dhufta daawwattoota kiyyaa wanni asirratti isin ibsuu barbaadee fi isinillee dhagaa awantiin viidiyoo san gadhiisee fi dhimma biraatti fi miti ishii tana
an isaan jidduu waan jiru kana bakka nagalchee osoo hin taane sababa mijoo kana raadha geetin silaa kanam takkaatitti fuudhee illee hin geessa maaliif isaan illee hedduu barbaada jiranii hedduu tokko yaa'anii yaadda'u jira yoon fuudhee kan achi geessitu yommuu tarii isin achi bahuu yoo fedhan qabaanne ta'e gaafa achitti yookaan yaa'ii isaanis dirqamaan akka nama fuudhutti yaartii teenya jechuudha yookaan achitti masaakila godhan ta'e abbaa yaa'ii sanii ana taa'achuu sawwaan ta'eef ani sin geessu achi dhaquudhaaf dirqama karaa dandeessuun bilbila qabdii yoo si danda'ame jechuudha jaartii dandee araarfadhu karaa nagaatiin baabaa kiyya achi dhageessitii hangaafa gartee ishiin siif araaramtee wanta barbaaddee ishiinuu ifiif dhuftee jechuudha san ta'uu baannaan viidiyoo biraa waan biraatiif gadi hin dhiisneen dhimma hanqa kana qofa akka barataniif hin gadhiise sanii achi dhimma biraa takka keessaa hanqa bu'an harka isin jidduu harka fudhadheetiin jira baabaa kiyya sanin ja'an sababni achi dhimma biraa takka isin jidduu isin qabu'an si galee bas kanan jechuu barbaada an viidiyoo dhimma sana dhaabbadhee kan waraabee hangaruma disney baasuudhaa fi inni gaa akka biraatitti yaadee akka biraa fudhatu mirga qabdaa fi an takka dhimma irraa qoban qabu jechuu barbaada amma osoo inni harka keessaa qabaadhee viidiyoo sana takka baanii waraaba ammallee sodaateetiif osoo hin taane wanni siin barbaadu viidiyoo tan yoo kan argitu ta'e an namni achi geesse anaa miti nama biraati nama dabalata barbaadaniitiin maktabarraa nama biraa geessinee ogaan ifee achi geessanuu namni sun achitti argee waa hundaa'u akkasitti dubbatti maaliif ishiilleen miidiyaa irratti ni hordoftii wal biyya ni beektee jechuudha sababa saniitiin wal gaafatanii akkasii waa hundaa'u itti himtee ansan waan hafa yaani gurra kiyyaan dhageessi fi hime jechuudha malee ani achi ishii geessuuf awwaaluu minaamini waan akkana kanaa keessa hin jiru asumaanuu viidiyoo tana sheersii godhaa irratti wal argitan akka isa bira hin ga'u isan barbaada maaliif hedduu takka bakka yaani naas bukkoo jiru jechuudha akka malee yooni fi guyyaa takka keessatti daqiiqaa ammaa tana keessa yoo kan baasne ta'e bakka jirtu ni beekaa bakka yookaan mootummaan dhufee si qaba yookaan immoo bakka biraatiin jaartitii akkanatti awwaalee minaamin jeetiin si bal'aa bakka akka biraatitti jechuudha karaa mootummaatiinis akkas si godhe minaamin jee waan tokko haasa'u jira waan akkanaa inni takkaan situ haadhonna waan akkanaa yaani buufaa akkanaa kana jechuudha kuni gurara nan ba'u si galee wanni jechuun barbaadu godhu kana takka fardeen viidiyoodha waraabee gadhiisee maalirra dhaabbadheetti waraabee gadhiisee namoota hedduu tokkotu isin eegu jira eeba agartee karaa yamaa dhufee jadii yaani kifaadhaa wajjin hin garree maal yaani namoota hedduu tokko yaaduu jira saniif jechuudha waan kana hatta amma ogaa viidiyoo gadhiisan ogaa mana isaanii deemee jechuudha hatta akka piraangii nama fakkaatu jira si galee san akka wanni kun piraankiin taane waan isaan jidduu jiru jechuudha san viidiyoo wanti gadhiiseef dhimma biraatiif sanumaaf jechuudha maaliif nama biraatiif illee fakkeenya ta'a bultii keessatti yeroo kamuu taanaan namni yoon fi karaa subaatii waliin deeme galma ga'uu hin danda'u bultii keessatti dhugaa jirtu waliin deemanii yoo kan gartee yaani jaartiin wal sossobuu fi wal duubaa shira wal yaadu osoo hin taane dhugaa jirtu wal himanii waliin deeman takka baa yookaan uma fudhatama dhugaan sun ammoo yookaan immoo ishiin akka fedhallee waan taane dirqama amrii jaarsaa qaba waan ta'eef numa fudhatte jechuudha saniifuu karaan sobaan dabran deebiin nama dibate oromoon hoggaa fakkaatu jireenya keessan keessatti yeroo kamuu taanaan sobaa fayyadamuun sobaan karaa dabruun booddee dhugaa hin ta'e boodaatiif wanta gaachana ta'e jechuudha dhugaa hin ta'e balleessa sa waan ta'eef gonkumaa jireenya keessatti sobaan fayyadamini sobni waan hedduu takka jireenya keessatti akka nama biratti illee ganallee amantaa si dhowwachuu akka ati nama biratti amanamu si galee saniifuu waan sana dhaabbadheetiin nama biraatiif illee fakkeenya akka ta'u yeroo kamuu taanaan namoota akkanaa hedduu jira fakkeenya boona akkanaa namoonni yaada akkanaa qabdanis booddee hedduu isin dhiba maaliif takka faratti jalqabuma gaafa waan akkasii yaaddu dhugaa jirtu yaani haadha manaa keetii beeksisuu qabdaa akka nam takkaa jettee jechuudha akka yaada qiyyaatitti sanna dhaabbadheetiin anuu yeroo nifin dhagahu waan kana hedduu irraa quban qabu informaationa kana ishirraa hin dhagee jechuudha akkana na duubaa fuudhee akkana maatii isaatu itti fuusisee minaamin kana hundi takkaa jechuudha viidiyoo irratti waliin baasnee afaan ishiitirraan san boodan dhagee jechuudha saniifuu waan akkanaa godhuun dhiirsi takka hanga afuritti fuudhuun san dandeenyaan isaan kana hundaa'uu walqixa yaani qixa gartee sirriitiin bulchuu dandeessisaanan hayyamamaadha jechuudha san waan ta'eef san warra dhaabbadheetiin viidiyoo san waraabee an kanaan achitti dhimma biraa takka keessaa hin qabu dhimma biraa barbaada biraan irraa qabaan ammoo an dugda bal'aan sii qabaa habiibii haaloo naan jettee nama dhufuu dandeessan akka barbaaddeetti karaa feete yoo dhufte an sin keessummeessa an gartee mi'a akka nam takkaatitti nama sodaa namaa qabuu miti jechuun barbaadan san jechuun barbaadatu daawwattoota fayyaa viidiyoo tanaa sumaanuu sheer godhaa irratti warri argitan akka isa bira geessu godhaatin nagaan tura galatoomaa.